takka heerumu lama heerumu sirraan baafnin baane obboleettiitiya. Zabana sahabota zabana duraaniillee akkanumatti ay darbiyoonni kun jechuudha. Yoo jaarsi irraa du'ellee dhaalamu, yoo jaarsi irraa du'ellee heerumuun, yoo ta'uu diddillee bayanii heerumuun sirraan baasnin baane. Alhamdulillah rabbi fayyasi haa kennu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune jirra jirtu fayyaa qabdu isiniin jedha. Obboleeyyan kiyyaa mi akkam jirtanii fayyana qabdanii isiniin jedha. Akkuma argitan ka haala roozaan keessa jirtuu fi amma akkamitti akka jirtu isinuu beeytanii wanni ani isinitti himuun jiru obboleettiin teennatu ammoo jechuudha. Yookaan baatee dubbachuuf osoo hin taane bultii keessa hin jiru baatee dubbachuuf osoo hin taane akka isin irraa waa barattaniif isiniif himte jechuudha. Namni keessoo isaatti callisuu hin dadhabne haa ta'u namni akka kiyyaa miidhamaan hedduun ni jira jettee dhaamsa isii dabarfattee jechuudha. Obboleeyyan kiyyaa asirra wanni hubachuu qabnu tokko ni jira. Bultii keessatti kijibni hin barbaachisu. Mucayyoon tun dhugaa jirtu himattee kaleellee biyyatti illee jaalatamuu hin dhabne jaalatamaa turte. Namni isii gaafatu dhabamee miti jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi dubartiin akkanaatu osoo na taate rabbiin wiifuu waa beekee boofamiille dorgate akkuma jedhan sani dubartii dhugaa na himtu ni fedha jechuudha osoo bakka dhiiraa bu'ee jechuudha. Kanaaf mucayyoon tuni gisi osoo nama baalagee taate dhugaa dubbachuu fi yeroo yamanii jirtu san baalagummaan isii hicciitiin isiin dhokatu jechuudha. Akka gaafa bultii tana makamtee irraa jechuudha. Namni gaafa bultiin makamtee waa hedduu si diiguuf jiruu tantee si diiguuf waa hedduu bahaa waan ta'eef namtichi isii fuudhe kun jalqabumayyuu mooralii yookaan isii dha'uuf malee akka isaatitti anima adrii jalqabumarra subhaanallah namni tokko nama tokko suuraan argeef miti wajjin nyaatee argeef miti akkanumatti xabiyaan isaan jibbisiise turu malee mucayyoon tun umrii isii kanatti gaa'ila lama horottee turte durallee himteerti miidiyaa irra himte jechuudha. Maatii qabdaa heerumtee jennaan himattee akkasumatti kunoo innillee miidiyaa isii waan hordofuuf miidiyaa isii irraan isii jaalatee fuudhe kun jaalala miti kijiba. Tokkoffaa namni biyya faranjii irra dudullachi biyya faranjii irraa si fuudhu akka bultii si hin taane beekaa deeme. Yookaan immoo achuma taa'ee nama dhugaan forososii ni kaasiifite forososii siifixu yoo ta'e namni sun akka bultiif sii ta'u yookaan ammoo dhufee zibira ziyaaree wajjin jedhanii jennaan akka karossi gatuu beekamaadha jechuudha. Beekamaadha. Maaliif jennaan wanni kuni hedduu biyya keenya keessatti illee argameetlee hin beekalle waan argame. Gaafa si wajjin jiraate bakka biraa si kaa'ee ofii bakka biraa taa'ee nama si jala godhee akka waan maali haarisa si jala godhee nama halkanii guyyaa si eegu osoo wanni takka hin jirre nama tokko jiran obboleeyyan kiyya waliin kijibu namni namaa bilbiluu danda'a. Garuu ammoo nama san bultii fi eega isiin dhugaa si himteetti makamte wanni ati akka roondii nama jala keetti eegu si barbaachisu si hin jiru jechuudha. Amantummaan itti seente kalee waan si duuba dalagame haa dalagamu kakalee garuu gaafa maqaa keetti deebite biyya san keessatti wallaahi al'aziim dhugaa isin himaa jechuudha. Gaduma baatee gattaayetee raasaa akkana namni bitaa kan kee mirga kan kee bahuu hin danda'u. Maal akka ta'e hin beeku. Namuma jiruu namaa diigutu akkana qophaa'ee si eega bineensi jechuudha. Namni humbaan bineensi osoo ati waa wajjin dhaabatte odoo ati waa wajjin hin jirre waliin jirti namni siin jedhu. Wallaahi garuu akkuma roozaan baante zajaa jettee seenu akkuma isiinu baante wallaahi rabbi jazaa isaa haa kafalu nama keessattu bultii namaa keessatti innuma haa ta'u jechuudha. Innuma haa ta'u wanni biyya keenya keessatti wallaahi an akka mataa kiyyaatitti abbaan manaa kiyya bakka hin jirretti biyya san keessa dhugaan biyyi sun keessi abbaa manaa kan keetiin gargar na teessifti jedhee hiyyaadu jechuudha. Yoosuu na battansan zulmii fi summi si jala taa'aa waan hin beeku. Amma fakkeenyaaf ani biyya arabaa kana keessa waggaa 9 jira amantummaaf wal amanne waggaa 9 jira. Waggaa 9 kana keessatti isiin akkas taate yaati manaa tantee akkas ta'aa jirte naan hin jedha. Wallaahi al'aziim
rabbii tokkicha qofa kan natiisu. Innis natiisee nan baasu abbaan fedhe natiisee nan baasu jechuudha. Fakkeenya argaa jirtanii social media gubbaa wanna deemu jechuudha. Ani ilma namaa osoo hin taane rabbii kiyya qofa yoo sodaadhe ati ilmi nama na eegee nan baasullee wamaallee nan godhu. Funduree guyyaa qiyaamaa badiitiyya anatu itti gaafatama. Namni takka itti nan gaafatamu. Haadhaaf abbaan tiyyas itti nan gaafatu. Abbaan manaa kiyyas itti nan gaafatamu. Anuma mataa kiyya waan ta'eef. Dalagaa tiyya akhiratti akkuma dhaqeen ofii kiyya dhaqa waan ta'eef. Namni takka na wajjin gabbaa qabriisa namni irraa gaafatamu ana takkittiidha. Mee fakkeenyaaf deengaddumaa fi guyyaa lamaan kana maaltu deemaa jira miidiyaa gubbaa? Haati manaa abbaa manaa wajjin osoo teettu akkana. Barsanuu akkamii fuudhan beeytanii? Hayyee warri miidiyaa kun hayyee hayaa himi. Maaliif akkas godhan beeytanii? Kolfuuf ittiin fooloowarii guddifachuuf. Dalayde obboleeyyankii namni aybii namaa jala deemu wallaahi alcaziim aybiin isaa baatu malee hin haftu. Keessattuu namni baalagummaa qabdu aybii nama jala hin deemin. Aybii nama jala hin deemin. Abaddani hin haftuun baati. Kunoo karaasaa teettee raasaa bultii namaa jala deemtee shayxaana itti taatee siirii gara garaatiin nama sadachii buqqisuu yaaddu jiruu san keessa buqqisuu yaaddu situ guyyaa qiyaamaa akka dalaydeeni situtti gaafatama waan ta'eef rabbiin ofirra sodaadha. Yeroo waa dubbatanii yeroo waa dalayda rabbi ofirra sodaadha. Atis abbaan mana gaafa nama kana fuudhuu hedduu eebaluu osoo hin qabne nama jaalatte tokko gaafa fuudhuu fi itti karoorfatte ufitti amanii bakka feete jiraadhu. Dachii jiraadhu samii jiraadhu. Yeroo ufitti amanii nama kan obseetiin haga bakka tokkoon ga'utti akkana ta'uu qaba. Obsuu qaba. Nama jalatti bituu dhiiste adabatte teette wal amantummaa yoo jiraatte rakkoo miti. Wal amantummaan gaafa jiraatte bultiin namaallee ni ceeti. Jechaan fi namaaf yoo namni waasiif fide gurra kennuu dhabdee. Anamma fakkeenyaaf abbaan Faarisii namni waan hima ni hima bareechee hin dhaga garuu namaaf gurran kennu. Ijatiyyaan shari'aan maal jetti? Nama tokko jechaan osoo hin taane gurraan osoo hin taane dhageettii osoo hin taane ijateetiin argeetti. Sadaffaa ragaa nam sadii jedhan. Hagan ulfaatti jechuudha wanti rabbiillee. Ragaa nam sadihiin ijateetiin jechaan bultii teessan obboleeyyan tiyya obboleessa kiyya jechaan bultii ta'e hin facaasin. Bultiin ganama bareedduun booda yoo ganama bareeda taate booda ammoo akkasii hin deebitu. Garuu jechuudha ilma dhiiraa kuffisaa malee jalatti hin kufina. Kanaa wanni ani himu jechuudha.